Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii Burqaa Teek. Viidiyoo kana irratti ammoo mata duree dhiyeenya kanaa toora intarneetaa irratti ajandaa guddaa ta'ee jiru tokko waliin ilaalla. Kunis maalidha yoo jettan chat GPTdha. Hedduun keessan dhageessaniitu jedhee yaada. Haa ta'u malee garuu haga ammaatti namoonni itti fayyadamuu hin dandeenye yookaanis access gochuu hin dandeenye jiraachuu dandeessu waan ta'eef viidiyoo kana akkaataa isin itti fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisuuf jecha qopheesseen jira. Haga xumura viidiyoo kanatti na hordofaa. Egaan kallattumaan gara viidiyoo keenya guyyaa har'aatti darbuun duratti chaanaalii keenya kana subscribe hin goone taanaan subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Like gochuudhaan illee nu jajjabeessaa. Likein keessan hedduu tokko nu gargaara waan ta'eedhaaf like gochuu hin dagatinaa. Amma kallattumaan gara mata duree keenya guyyaa har'aatti wayita dabarru mata duree nuti irra waliin ilaallu kuni chat GPTdha. So mata duree kana keessatti wantoota nuti waliin ilaallu what is chat GPT? Chat GPT humti kuni maal akka inni ta'e, maalummaa isaa, akkasumas who built chat GPT? Chat GPT kana eenyu akka develop godhe yookaanis ammoo eenyu akka inni hojjete? Why to use chat GPT? Chat GPT kana dhimmoota akkam akkamiitiif maaliif akka itti gargaaramnu maaliif nu barbaachisa waan jedhu dhuma irratti ammoo akkamittiin chat GPT kana fayyadamuu akka dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Egaa jalqaba irratti chat GPT'n maalidha kan jedhuu fi chat GPT'n kuni GPT kan jedhu kuni abbreviationidha. Maal jechuudhaaf generative pre-trained transformer jechuudhaaf kan bakka bu'u yoo ta'u, it is an AI chatbot developed by OpenAI based on GPT 3.5 jedha. Chatbotii artificial intelligence wayita ta'u kan inni developed ta'e yookiin immoo kan inni hundeeffame immoo dhaabbata yookaan organizationii OpenAI jedhamuunidha. Chatbotiin hundiyyuu maalidha yoo jettan ammoo chatbotiin waan biraa miti application yookiin software online internet irra jiru garuu ammoo wayita nuti gaaffii garaagaraa gaafannu wayita nuti gaaffii garaagaraa dhiyeessinuu fi gaaffii keenya hubachuudhaan deebii kan nuuf kennu jechuudha. Sa'aatii kamittiyyuu kan available ta'e yookaan sa'aatii kamittiyyuu argamuudhaan gaaffii namni kamiyyuu gaafateef deebii kan automaatikaalii kennuufidha jechuudha. So chat GPT kunis chatbotii keessaa tokko yoo ta'u baay'ee sadarkaa intelligensiin isaa olaanaa kan ta'edha jechuudha. Kan inni develop ta'e immoo isaan dura kan ture GPT 3.5 kan jedhamudha. So isuma irratti fooyyeffameetudha. Chat GPT kun more advanced ta'e kan inni dhiyaate jechuudha. Itti aansuudha maal jedha? It has a remarkable ability to interact in a conversational dialogue form and provide responses that can appear surprisingly human jedha. Wanti sin ajaa'ibu chatbotiin kun akka bootiitti miti. Wanta nuti wajjiniin dubbannu akka marii yookaanis immoo akka haasawaa akka diyaaloogiitti akka mariittidha kan inni hubachuudhaan gaaffii keenyaaf deebii nuu kennu jechuudha. Malee just salphaatti wanta tokko gaafa gaafannu cal jedhee deebii muraasa kan nuuf kennu osoo hin taane just mariidhaan yookiin haala chaatiitiin kan nuti gaaffii gaafannee deebii irraa argannu jechuudha. Wanti chatbotii kana adda godhu yoo jiraate wayita nuti gaaffii garaagaraa gaafannee deebii nuu kennaa deemutti wanta nuti duraan gaafanne hundallee ni yaadata. So fakkeenyaaf jalqaba irratti gaaffii wayii ni gaafanneen deebii nuu kennee itti aansinee gaaffii biraa gaafannee deebii nuu kennee itti aansinee ammas gaaffii biraa gaafa gaafannu gaaffii nuti sanaan duratti gaafanne hunda isaaniiyyuu ni yaadata. Galmeeffatee ni qabata waan ta'eedhaaf gaaffii nuti dursinee gaafanne sana hunda analyze godhee walitti cuunfee namni kuni kana barbaada jedhee walitti qindeesseetudha. Wanta akkasii yeroo baay'ee search engine irratti ni argamu. Amma fakkeenyaaf Google irra yoo deemtanii jalqaba irratti gaaffii tokko gaafattuuni wayita gaaffii sana gaafattan gaaffii keessanii wajjin waan walitti dhiyaatu liistii yookaan liist of websaayitii garaagaraa isiniif tarreessa. Itti aansitanii wayita gaaffii gaafattanutti waan sin duraan gaafattan waan inni yaadatamumaa hin qabu gaaffii keessan saaraadhaaf deebii kan biraa isiniif kenna jechuudha. Bootiin kun garuu conversation keessan yookiin mariisin chatbotii kana wajjin gootan hundayyuu ni yaadata waan ta'eedhaaf gaaffii keessan duraan giddu galeeffatee xiinxaleetudha kan inni gaaffii keessaniif deebii isiniif kennu jechuudha. So gabaabadhumatti chat GPT'n kun waan biraa osoo hin taane chatbotii artificial intelligenceedhaan developed kan ta'e yeroo ta'u baay'ee advanced kan ta'ee fi human like jedhama yeroo baay'ee just dandeettii haala ilma namaa fakkaachuutiin deebii namaa kennuu qabaa jedhama. Chatbotiin kun gaaffii namni gaafatee fi haala namni tokko salphaatti hubachuu danda'an yookaanis haala namni tokko gaaffii sanaaf deebii kennuu danda'uun nama fakkaateetu kan inni deebii nuuf kennu jechuudha. Who built ChatGPT? ChatGPT kana kan hundeesse yookiin immoo kan hojjete eenyudha kan jedhuu fi akkuma duraan ibsuuf yaaletti
OpenAI kaampaanii jedhamu yookaanis immoo dhaabbata OpenAI jedhamudha. Dhaabbanni kun Artificial Intelligence irratti riisarchiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan kan beekamu yeroo ta'u, kanaan duratti illee hawaasaa fi bu'aawwan Artificial Intelligence garaagaraa kan dhiyeessedha jechuudha. So dhaabbata kanaanidha ChatGPT kun kan inni build ta'e. ChatGPT is not a search engine, therefore it doesn't have the ability to search the internet for information. Rather, it uses the information it learned from training data to generate responses jedha. ChatGPT kun search engine miti. Akkuma Google, akka Bing, akka Yahoo akka jennu search engine miti. Irratti wayii tokko galchine gaaffii keenya sanaaf list of alternative kan nuuf dhiyeessu miti. Kanaaf wanta nuti gaafanneef intarneetii irra dhaqee miti kan inni barbaade deebii nuu kennu. Deebii kan inni nuu kennu daataawwan hedduu ta'antiyyuu feed godhamanii jiru yookaanis immoo galtee godhamee fi kennamee fi train godhamee leenjifamee kan inni daataa sana irratti hundaa'etudha kan inni deebii nuu kennu jechuudha. So wayita nuti gaaffii tokko ChatGPT kana gaafannutti intarneetii irra dhaqee miti kan inni gaaffii sanaaf deebii barbaadu. Kan inni nuu kennu storage isaa keessattidha kan inni gosa text of daataa hedduudha kan inni of keessaa qabu waan ta'eef gaaffiin keenya daataa sana keessaa maalii wajjin akka inni wal fakkaatu walitti dhiyaatu xiinxalee analyze godheetu kan inni gaaffii keenyaaf directly deebii nuu kennu jechuudha. Google wajjin wayita wal bira qabnee compare goonu Google wayita nuti gaaffii tokko gaafannu gaaffii keenya sanaa fi deebii walitti dhiyaata yaaduudha kan inni list godhee asii gad nuuf tarreessu jechuudha. So sana keessaa kan nutti tole yookaanis immoo kan gaaffii keenyaaf deebii ta'a jennee tokko tokkoon kan nuti jijjiiraa dubbisaa keessaa barbaanneeti argannu. ChatGPT kun garuu kallattumaan gaaffii gaafannaa kallattumaan deebii nuu deebisaa jechuudha. Amma ta'e yeroo keenya illee nuuf qusata. Egaa ChatGPT kana maaliif itti gargaaramna yoo jedhame wantoota hedduu garaagaraatiif itti gargaaramna. Fakkeenyaaf essay garaagaraa barreessuudhaa fi pooyimii barreessuudhaa fi walaloo garaagaraa afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Cover letter illee akkuma kana fakkeenyaaf amma hojii wayii tokko irratti qacaramuu kan barbaanne taanaan bakka irratti qacaramuu barbaanne sanaa fi poozishinii keenya itti himne dhimma kana irratti cover letter na barreessitu jenneeni haala ajaa'ibaatiin bareechite kan inni nu barreessu jechuudha. Dabalataanis for writing and debugging code koodii yookiin programming irratti illee namoonni waa'ee kanaa xiqqoo beektan illee qubanii qabaattu jedhee yaada. Wanta tokko irratti yookiin probleemii tokko akka inni solve nu godhuuf gaafanne jennaani koodiidhaan kallattumaan kan inni deebii nuu kennu jechuudha. Fakkeenyaaf koodii C++ programming language lakkoofsa 2 fudhatee summation isaanii calculate godhee return godhu akka nuuf barreessitu gaafanneeti akka bareedaatti nuuf barreessaa jechuudha. So waan gaafanne kamirratti koodii barbaanne sana barreessinuuf dhiyeessa. Sana qofa miti koodii keenya kan kanaan dura barreessine illee dogongoraa yookiin immoo dibagii qaba taanaan yookiin errorii qaba taanaan koodii sana kallattiidhaan copy goone irratti yoo inni paste goone kana fix naa godhu jenneeni salphaatti fix nu godha jechuudha. For solving mathematical problems gaaffilee maatii garaagaraa equationii garaagaraatti kennine solve godhuu jenneen illee solve godhee deebisaa steppiidhaan kan inni nuuf kennu jechuudha. For answer equation gaaffii gaafanne kamiin iyyuu just deebii nuu kenna. Create content garaagaraa yookiin immoo artikelii barreeffama garaagaraa qo'ee qopheessu nutti namoonni bloogii farratti hojjetan jiraachuu dandeessu. Sana irratti hedduu tokko nu gargaara jechuudha. Kana qofa miti wantoota hedduu irratti kan inni nu gargaaru kana keessa galtanii isin ilaaluu dandeessu jechuudha. How to use ChatGPT. ChatGPT kana egaa akkamittiin fayyadamna? Steppii itti aanu kana hordofuudhaan salphaatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaan ChatGPT kana biyya keenya Itoophiyaa keessatti access gochuun yookaanis immoo fayyadamuun ni rakkisaa. Maaliif siistemichi kana hin eeyyamu wayita nuti ni fayyadamne jennutti ChatGPT is not available in your country nuun jedha. So kanaaf furmaanni jiru maalidha? VPN fayyadamuudha. VPN fayyadamnee gara biyyoota biraatti jalqaba irratti connect goona. Bilbilaan kan isin fayyadamuuf deemaa jirtan taanaan bilbila keessan irratti applicationoota VPN barbaadan tokko hedduu jiran keessaa kan barbaadan tokko install gochuudhaan start gootu yookaanis connect gootu jechuudha. Appileen VPN garaagaraa kanneen akka Secure VPN, Thunder VPN, Turbo VPN kan barbaadan yoo qabaatan bilbilarraa kanuma qabdan connect gochuu hin qabdan taanaan ammoo jarreen kana keessaa Play Store irraa tokko download godhatanii gara biyyoota Ameerikaa yookaanis Jarmanii yookaan Awustiraaliyaa gara biyyoota akkasitti jalqaba irratti connect godhattu. Kompiitaraan kan isin fayyadamaa jirtan taanaan ammoo extensionii Google add godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf Turbo VPN Chrome extension jettanii search yoo gootan Google irratti innuu haala kanaan isiniif fida. Turbo VPN Secure Free VPN kan jedhu kana VPN proxy kan jedhu kana
kilikii irratti gochuudhaan aadii godhattu jechuudha. Google Chrome irratti. Ani amma fakkeenyaaf aadii godhadhee waan jiruu fi remove from Chrome naan jedhee yeroo jalqabaatiif aadii wayita gochuu barbaadanitti as biratti add isiniin jedha. So kompiitara keessan irratti haala kanaan jalqaba VPN barbaadan tokko turboos ta'uu danda'a kan biraa yoo qabaattan Google Chrome extension isa aadii godhattu itti aansuudhaan as keessatti dhuftanii argattu. Bakka kana keessaa gaafa argattan as bira tuqxanii piinii gootu. Piin gaafa gootanu irra keessoo kanatti isiniif dhufa amma off ta'ee jira. Ani amma biyyoota as keessatti free ta'an keessaa tokko irratti connect godha jalqaba irratti jechuudha. Fakkeenyaaf United Kingdom kan jedhu kun free dha. Isa filadheen irratti connect godha. Kun akkuma agartan amma connected ta'ee jira jechuudha. Kompiitara keenyaan VPN fayyadamnee gara biyya United Kingdomiitti yoo connect taane jirra. Bilbilaan illee akkuma kana jalqaba irratti gara biyya biraatti connect godhachuu qabdu jechuudha. Itti aansuudhaan taabii haaraa bilbilaanis ta'e kompiitaraan taabii haaraa ni bantu kompiitara irra keessoo kana. Itti aansuudhaan chat GPT jettanii search gootu. Kunoo haala kanaan jalqaba irratti chat GPT openai.com kan jedhu kanaan isinii fida. Irratti kilikii gochuudhaan ni bantu. Wayituma inni gara fuula kanaatti isin fidu gara gadii kana irraa try chat GPT kan jedhu kan argattu. Isa irratti si'a tokko kilikii gootu. Hunda kanaan duratti garuu VPN keessan connect gochuu keessan mirkaneeffadhaan isiniin jedha. Wayita gara fuula kanaatti nu fidu egaa akkaawuntii chat GPT kanaan dura qabna taanaan login goone seenne fayyadamuudha. Akka haaraatti immoo banachuu dhufaa jira taanaan sign up kan jedhu kan irratti kilikii gochuudhaan akkaawuntii haaraa banannaa jechuudha. Chat GPT kana fayyadamuudhaaf akkaawuntii isin barbaachisa. So create your account nu jechaa jira. Jalqaba irratti email address nu gaafachaa jira. Email address kan mataa keenyaa kan qabnu fayyadamuudhaan akkaawuntii banachuu dandeenya. Garuu ammoo internet irra kan jiran temporary email address fayyadamnee illee akkaawuntii banachuu dandeenya. Akkamittiin kan jedhuu fi taabii haaraa banuudhaani temp email jennee search goona. Temp email jennee haala kanaan search goona. Kunoo kan jalqaba irra jiru kuni tempmail.org kan jedhu kana irratti kilikii goona. Amma load nu gochaa jira. Kunoo amma akkuma agartan your temporary email address jedhee as biratti email address temporary nu kennee jira. As biraa copy kan jedhu kanatu jira. Isa irratti si'a tokko kilikii gochuudhaan email address keenya kana copy goona jechuudha. Ergi kana copy goonee booda gara fuula ChatGPT tti deebi'uudhaan bakka kana dhufnee asirratti paste goona jechuudha. I'm not a robot kan jedhu kana tikii goona. Taxis captcha nuuf dhufu kana nu gaafatee networkichi verify gochuudhaan continue jennaan. Itti aansuudhaan password nu gaafachaa jira. Password akka nuti create godhannu passwordin keenya yoo xiqqaate dijiitii 8 fi sana ol ta'uu qaba. Password haaraa asirratti uummanna. Passwordin keenya ulaagaa kaa'ame guutee jennaan asirratti mallattoo raayitiidhaan nuuf mirkaneessa. Itti aansinee continue jennaan. Kunoo gara fuula kanaatti nu fidee jira. Verify your email nu jechaa jira. Emailii kee verify godhii nu jechaa jira. Verification koodiin yookiin immoo verification linkiin emailii keenya irratti argamee jira. Gara temp mail kanatti achi deebi'uudhaan gadi buuna. Gaafa gadi buunu kunoo as biratti inboxii OpenAI irraa emailiin argamee jira. Isa irratti si'a tokko kilikii gochuudhaan emailii keenya verify goona jechuudha. Kunoo verify your email address kan jedhu OpenAI kaampaanii ChatGPT kana hundeessedha yookiin immoo build godhedha. Asirra liinkiin ergame kana verify email address kan jedhu kana irratti kilikii goonaa jechuudha. Verify email addressiin kun yookiin emailii keessan irratti verification inni yoo isiniif hin ergamne yoo not available in your country isiniin jedhe VPN keessan disconnected ta'ee jira. So VPN keessan irra deebisaatii connect gochuudhaan irra deebi'aa yaala. Tell us about your maqaa keenya nu gaafachaa jira. First name fakkeenyaaf amma maqaa chaanalii kiyyaan Gashaa Burqaa. Last name take. Itti aansuudhaan continue maqaa keessan erga itti gashtanii booda itti aansuudhaan egaa verify your phone number nu jechaa jira. Lakkoofsa bilbilaa kee verify godhii nu jechaa jira. Lakkoofsa biyya keenya keessatti hin hojjetu. Kana jechuun lakkoofsa ani amma fayyadamaa jiru kanaan yookiin lakkoofsa Itoophiyaatiin yoo connect nan godhadhe naaf hin hojjetu. Kanaaf maal goona? Lakkoofsa biyya alaa fayyadamneetu kan nuti verify goonu jechuudha. Kanaafis chaanalii keenya kan telegiraamaa irra applicationii nuti isiniif kennee jira. Applicationii sana fayyadamuudhaan lakkoofsa biyya alaa argattu. Lakkoofsa biyya alaa applicationii sana fayyadamtanii erga argattanii booda bakka kanattiin fiddanii galchuudhaan send code gootu. Koodiin lakkoofsa sanarratti ergamu itti galchitanii verify gootu jechuudha. Egaa gara fuula telegiraamaa yookaanis gara chaanalii telegiraamaa Burqaa Tech kana adeemuudhaan asirraa applicationii buufattu.
burqaa teek jettanii search yoo nu gootan nu argachuu dandeessu. Dhuma kana irratti appilikeeshiniin gadhiifamee ni jira. Appilikeeshinii gara gadii kana jiru irratti si'a tokko kilikii gochuudhaan inni buustu. Ergi buustanii booda bilbila keessan irratti install gootu jechuudha. Appilikeeshinii kana ergi install goonee booda ni banna. Wayita appilikeeshinicha bannutti looginii fi rejistireeshin kan jedhu nu gaafate akkaawuntii haaraa ganaa banuutti jira waan taaneef as biraa rejistireeshin kan jedhu jira. Isa irratti kilikii goone akkaawuntii kireet godhanna. Iimeeyil adireesii nu gaafata. Iimeeyil adireesii kana kan temporary iimeeyilii sila weebsaayitii irraa arganne isa fidnee bakka kanatti itti galchina. .com haala kanaan ergi iimeeyilii galchine booda paaswordii haaraa kanaafis ni uummanna. Paaswordiin keenya kombinaashinii garaagaraa ta'uu qaba. Bakka kanatti immoo paaswordii irra deebiidhaan guuttu. Paaswordiin keessan upper keesii fi lower keesii of keessaa qabaachuu qaba. Qubee guddaa fi qubee xiqqaa itti maktanii paaswordii keessan akkasumas immoo ispeeshaal kaaraakterii itti maktaniiti kan isin paaswordii uummachuu qabdu. Ergi haala kanaan sirreessine booda sign up jennaani. A link to activate your account has been sent to email address you provided. Iimeelii ta'e bakka kanatti galchite irratti verification iimeeliin si ergamee jira. Dhaqeetii verify godhi iimeelii kana jechaa jira. Achirra deemuudhaan iimeelii verify goona jechuudha. Refresh jennaani asirraa dhufnee kunoo amma akkuma agartan verification linkiin nuuf ergameeti jira. Mobile labs kan jedhu kana kan 2NR irraa nu ergamedha. Isa irratti kilikii gochuudhaan si'a tokko as biraa batanii cuquliisaa jiru kana irratti kilikii goone lakkoofsan verify goona jechuudha. Kunoo wayita gara fuula kanaatti nu fidu almost lakkoofsi bilbilaa keenya verify ta'eetii jira. So itti aansinee maal goona gara appilikeeshinii kana deebi'uudhaan as biraa irra keessoo kana loogiin kan jedhu jira. Isa irratti kilikii goone iimeeyil adireesii keenya irra deebiidhaan itti galchine paaswordii keenya itti galchine loogiin goona. Iimeeliin keenya loonoy ergi haala kanaan iimeelii keenyaaf paaswordii keenya itti galchine booda loogiin jennaan. Okay. Permishinii nu gaafataa jira. Permishin kan jedhu kana irratti kilikii gochuudhaan yeroodhaaf permishinii kana sadan ilaannaa fi ergi verify goonee booda appilikeeshinii balleessuu ni dandeenya rakkoo hin qabu. Yeroodhaaf garuu permishinii kana argachuu qaba appilikeeshinii hojjechuudhaaf. So ergi permishinii kana laannee fi booda gara fuula kanaatti nu fida. Wayita gara fuula kanaatti nu fidu as biraa mallattoo pilaasii yookiin ida'uu kanatti bu'uudhaan wayita dhuftanu kunoo akkuma agartan kana lakkoofsa kana automaatikaalii nu kennee jira. Name of number kan jedhu kana irratti si'a tokko kilikii gochuudhaan maqaa kennituu fi itti aansuudhaan irra keessoo kana save kan jedhu jira. Isa irratti kilikii gootu I agree. Sana booda irra deebiidhaan save jennaani. Captcha yoo nu gaafate captcha kana guusneetiyyuu verify goona jechuudha. Successfully verification successfully lakkoofsa keenya kana verify goone jirra. Itti aansuudhaan refresh goona page fuulicha. Successfully verify ta'ee jira jechuudha. Save jennaan irra deebine itti aansuudhaan gara fuula kanaa irratti kunoo lakkoofsa keenya kana nuuf fidee jira jechuudha. So amma lakkoofsi kun fuula jalqabaa kana irratti dhufee nuuf ba'ee jennaan left days 3 days dha guyyaa 3 lakkoofsi kun kan kiyyadha. Ergi lakkoofsa kana argadhee booda gara weebsaayitii ChatGPT achi deebi'uudhaan bakka kana irratti biyya yookiin koodiin kun yookiin lakkoofsi naaf kenname kun kan biyya kamiiti appilikeeshiniitii by the way lakkoofsa biyya Poolaandiiti kan inni nu kennu. So maal goona koodii keenya kan koodii biyya Poolaandii filannaa jechuudha. Liistii kana keessaa Poolaand kan jedhu as keessaa ni filattu. Poolaand kunoo kana filannaa itti aansuudhaan lakkoofsa nuuf kenname kana 459 431 614 itti aansuudhaan send koodii jennaani
enter code, please enter the code we just sent you jechaara. Kun automatically lakkoofsa bilbilaa keenya irratti koodiin nuuf ergamee jira. As bira message tokko kunoo nuuf galee jira. Irratti kilikii gochuudhaan koodii as biratti nuuf dhufee achirratti galchina jechuudha. Liinkii dhufe kanarratti isa tokko kilikii goona koodii nuuf ergame 33 23 10 itti galchina. Automatically ofiisaatii accept godhee milkaa'inaan gara ChatGPT'tti root nu godhee nu geessaa jechuudha. Amma milkaa'inaan gara ChatGPT seennee jirra. Wow! Sa'aatii kanarraa kaasnee ChatGPT akka garaa keenyaatti itti fayyadamuu dandeenya. As toora bitaa kana irraa menuuwwan garaa garaatu jiru. Fakkeenyaaf dark mode kan jedhu kun jira. Dark mode irra goone illee dark modeedhaan fayyadamuu dandeenya. Haala kanaanii light modeettis deebisnee light modeedhaan fayyadamuu dandeenya. As bakka kanarrattidha kan nuti waan barbaanne barreessinee kan nuti gaafannuuni. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif gara ChatGPT dhufaa jira taanaan hi yookaanis hello jennuun. Kunoo akkuma agartan kana hello, how can I help you today? Haala kamiin si gargaaru har'a nuun jecha jira ChatGPT'n. Mee eenyummaa isaa gaafannuun. Who are you jennuun. Who are you? Kunoo amma assistant akka ta'e eenyummaa isaa kunoos biratti tokko tokkoon barreessaa jira. Waan barbaanne egaa bakka kana irratti barreessuudhaan ChatGPT kana gaafachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf maan gaaffii tokko ni gaafadhaanii gaaffii programming yookiin koodii hojii wal qabatu tokko kan inaaf barreessu yoo deebii isaa barbaade yookaanis ammoo gaaffii garaa garaa waan barbaadan bakka kana irratti gaafachuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani application letter tokko akka inaaf barreessuun barbaade. Application letter jechuun wayitan qacaramuuf bakka tokkotti CV koo galchuu. CV'n sun maal inni qabaata? Application letter qabaata. Right. An application letter for applying on a job as a software engineer. Haala kanaan na barreessi wayitan jedhuni. Dear hiring manager, kunola akkuma agartan kan application letterii dogongoraan iyyuu application jedhanii dhiise malee application letterii jechuu akka ta'e understand gochuudhaan kun application letterii haala ajaa'ibaatiin na barreessutti jira. Kana fudhadhee yoo natti tole bakka tokko tokkotti edit gochuudhaan wanta sirreeffamuu qabu sirreessuudhaan CV koo galchuu ni danda'a jechuudha. Akkan duraan isiniin jedhe mee koodii tokko kan naaf barreessuun gaafadhaan. Right. C++ program to calculate the sum of three numbers. C++ dhaan lakkoofsa sadii fudhatee kan walitti deebi'ee bakka tokkotti deebii isaanii kan naaf kennu koodii na barreessin jedhanii kun akkuma agartan kana koodii isaa na barreessutti jira. Library iostream include godhee main function define godhee variable nama waan namsu namsiri jedhu as biratti declare godhee samii kunoo haala kana fakkaatuun hojjechaa jira. Dhuma irratti kunoo deebisee haala kanaan return godhee na qopheesseera. So kana copy gochuudhaan koodii koo keessatti fayyadamuu nan danda'a. Egaa koodiidhaan barbaadan waan barbaadan bakka kanatti gaafachuu dandeessu. So ChatGPT'n kuni gaaffii isin gaafatan kamiifiyyuu dandeettii isaa irratti yookiin immoo daataa kennameef irratti hundaa'uudhaan deebii isiniif deebisa jechuudha. So haala kanaan ChatGPT kana itti fayyadamuu dandeenya dhimma garaa garaatii fi egaa mala kana fayyadamnee ChatGPT access gochuu dandeenya Itoophiyaa keessatti. Viidiyoon kun akka isin gargaare abdiin qaba. Hamma nu badheerratti hundaa'e tiitoraalii kana isiniif qopheessee jira. Yoo isin itti tole laayikii godhaa, sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniin bira gahaa. Viidiyoo kana immoo akka xumuraatti waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa jecha viidiyoo itti aanuun haga wal agaruutti turtii gaarii.